Shamarka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftee taliilaashoo akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyo baga nagaa naaf taatanii yeroo arras viidiyoo haaraadhaa isiniif dhufee jira akka jaalatan abdii guddaan qaba wanta rifeensa keenyatti dibannu yookiin immoo nyaata rifeensa keenyaaf yeroo hundumaa qopheessuu fi qaama dhiqachuu keenyaan duratti sa'aatii 2 ofirra tursisnee dhiqachuu qabna jedhe yeroo hundumaa isinitti ani maggaru isinitti argisiisee hin beeku naaf hin mijanne waan ta'eef jechuudha. Har'a garuu naaf mijatee isiniif dhufee jira akka jaalatan isa abdii guddaan qaba. Yeroo jalqabaatiif gara mana kootii dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gad tuquudhaan viidiyoon daddafee akkasiin bira ga'u gochuu hin dandeessu. Yoo jaalatan namoota biraatiif hiriyoota keessaniif illee akka isaan fayyadamaniif sheerii gochuuf hin dandeessu galatooma. Wanti ani qabadhee dhufe akka argitanitti Ankaku. Rifeensi keessan baay'ee guddaa yoo ta'e Ankaku lama urgoo yookaan immoo yagoot hin beektu jedheeti yaada keessattuu biyya Arabaa kan jirtanii as biratti zayitooniin qaba. Zayitoonii yoo qabaachuu baattan garuu normaalii qibaatii rifeensaa jechuudha. Qibaatii rifeensaa gosa kamiyyuu yaa ta'u kun amlaa goldidha. Gosa kamiyyuu yoo ta'e fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Yoo as biratti immoo yoo urgoo yookiin roobii kan hin qabaanne mayyonese fayyadamuu ni dandeessu. Iddoo isaa mayyonese fayyadamuu ni dandeessu. Killee yoo hin qabaanne muuzii yookiin immoo avokaadoo fayyadamuu ni dandeessu. Avokaadoo fi muuzii illee Ankaku illee walitti fayyadamuu ni dandeessu. Kana fakkaata tolee gara viidiyootti tan isin geessaa yaani isinitti argisiisa jechuudha akkamitti akkan hojjedhu. Okay. Asitti xaasaa duwwaa yookiin immoo saanii duwwaa qopheeffadhee jira. Akkaataan itti hojjedhu ni ilaaltu jechuudha. Akkasinitti mul'atu abdiin qaba. As biratti inqulaala keenan cabsa yookiin Ankaku jechuudha. Akkuma isiniin jedhe rifeensi keessan xiqqaa yoo ta'e Ankakuun tokko qofa singaa jechuudha. As biratti akka argaa jirtu zayitooniitu jira. Akkuma isiniin jedhe zayitoonii yoo qabaachuu baattan qibaatii rifeensaa isa kana fayyadamuu ni dandeessu. Gosuma qabdan kan kokkonaatii jira kan garagara asitti hammama fayyadama. Maankaa 3 fayyadama jechuudha. Maankaa tokko maankaa 2 maankaa 3 maankaa 3 ammoo asitti urgoo yookiin immoo roobii jechuudha. Argaa jirtu edhiitii yaada kuno kanallee maankaa 3 fayyadama jechuudha. Maankaa tokko maankaa 2 maankaa 3 okay. Maankaa 3 amma waliin makna. Okay, kas fakkaata yeroo laaltanii. Sirriitti waliin makaama inni sirriitti wal fakkaatutti gosa tokko fakkaatutti jechuudha. Waliin makeen jira. Argitanii miti? Gosa tokko fakkaata. Fooliin isaallee baay'ee namatti tola. Fooliin Ankaku badaadha garuu yeroo zayitoonii fi urgoo wajjin yookiin roobii wajjin walitti maktan fooliin isaa badaa miti. Fooliin isaa akkasuma kan nama jibbisiisu osoo hin taane das nama jedha jechuudha. Amma hin dibannan dibadhee isinitti argisiisa jechuudha. Rifeensa kiyya amma caafitti dibadhaa inni ilaaltu. Okay, akka argitanitti rifeensa koo filadheen jira. Rifeensa koo filadheen jira. Mana fincaaniitan jira. Rifeensa kee filadheen jira. Amma akkamitti akkasinitti argisiisu hin beeku garuu.
kunooti akkasitti mul'atu abdiin qaba jechuudha rifeensi yeroo dibadhu bilbilaan waraaba viidiyoo kanaafuu baay'ee namatti hin tolu jechuudha garuu akkasitti mul'atu abdiin qaba. Okay, let's start. Okay, argitanii jirtan jedhee tayyada amma xaafii gahuuttan dibadhe amma mu bakkeen keenya bakkeen an xumne hunduma waliin gahuudhaan maasaajiin godha daqiiqaa 5 amma ta'u maasaajiin godha dirqama maasaajii godhuun qaba sababni isaatiif fayyadu maasaajiin baay'ee rifeensaaf gaarii baay'ee jechuudha. Yookiin fooliin qulaalii warri foolii Ankaku jibbitan jechuudha. Akkasumas antiniin jedhina yaadda ina jawu baay'ee na jawu. Okay, sa'aatii kiyyaa itti fayyadamuudhaaf jechaadha. Kana fakkaata. Sana booddee nanidha. Isinitti argisiisa hidheetan feestaaliidhaan yookiin immoo naayilooniidhaan hiitaniit shaashii yeroo ho'oo yoo ta'e sinirratti gadi xabxab jechuu danda'a. Kanaafuu shaashidha yoo hiitan sinirratti xabxabin jedhu jechuudha. Kanaafuu isinitti argisiisa sa'aatii 2 yookiin sa'aatii 1 ofirra tursiistanii sana booddee dhiqachuu ni dandeessu jechuudha. Hidhadhee isinitti argisiisa. Hidhadhee dhufeen jira. Yoo isin bakkee ho'aa kan jiraatan taate asiin shaashii hidhachuu ni dandeessu jechuudha. Akka uffata keessan irratti yookiin fuula keessan irratti hin harcaane jechuudha. So kana fakkaata. Dibattanii yoo kaatan masaajii xiqqoo godha. Masaajiin baay'ee si fayyada. Amma sa'aatii kiyyaa antini jechuudhaaf ani viidiyoo cufeetan kan masaaj godhe jechuudha.
So kana fakkaata akka jaalatan abdiin qaba. Yeroo biraatiif immoo akkaataa muuzii fi avokaadoo wajjin ittiin hojjetannu wanta rifeensatti fayyadamu hunduma isiniif share godha jechuudha. Galatoomaa sinan jaalladha sinan kabajaa. Nagaan naaf tura. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootii kan dhuftan waa'ee jaalalaa, waa'ee rifeensaa, waa'ee fuulaa wanta adda addaa barachuudhaaf namni fedha qabdan jechuudha. Subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Mallattoo bilbilaa gad tuquudhaan viidiyoon akka yeroo hundumaa daddafee isin bira ga'u gochuu ni dandeessanii. Galatoomaa sinan jaalladha sinan kabajaa. Okay, viidiyoo kiyyaarraa xumureen jira jechuudha. Nagaan naaf tura. Bye bye. Mana fincaanii taayitaa sinaa sofsiisaa jira.